مقاور ماتي وتمي كنورا أجساني ولساني نقولي نومي يقول جادا تسينان مگر وقصور رانجيتو مگر وقصور رانجيتو قبرما هدان بكيفنا دادامنو المان تقدفنا جنرال واقو غوتو Amso irejal kami hidda isi gadhaadu hidda gabrummaa diina rasaasan shide dubatti deebii dubatti deebii goota dhiibee fide humna dura dhaabatee biyyootuu falmate mirga ofii mormatee morma diidarraa muree meeshaa itti hidhame meeshaa itti dhaaname kurreentii dhawwaadame lubbuutti wareegame yaadata seenaa General Waaqoo guutuu gaggeessaa fincila baalee fi qabsaa'aa mirga uummata Oromooti. General Waaqoon umrii isaanii guutuu mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsaa'aa turaniiru. Gootichi Oromoo General Waaqoo guutuun abbaa isaanii obbo Guutuu Suucamarrii fi haadha isaanii addee Dhulloo Alii Hasan irraa bara 1924 aanaa Maddoolaabuu lafa odaa jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii guutuun ilma dhiiraa 10 fi dubara 9 walumaa galatti ijoollee 19 qabu ture. Isaan keessaa General Waaqoon ammoo dubartoota 7 irraa ijoollee 49 kan horan yoo ta'u kanneen keessaa 15 lubbuun hin jiran jedhama. Dubartoota 16 fi dhiirota 18 walumatti ijoollee 34 kan qaban ture. General Waaqoon ijoollummaa isaaniitirraa jalqabee xiiqii fi jibbiinsa diinaa qaba. Faana dhooftuu diddaa gabrummaas ture. bara 1938 fuudhanii mana osoo hin bahin osoo abbaan isaanii hin beekin horii abbaa isaanii gurguranii qawwee ittiin bitatan sammuun isaanii roorroo gabrummaa fudhataa waan hin ta'iniif ijoollee hiriyoottan isaanii gurmeessuun akkasumas gorsuun poolisii mootummaa sirna nafxanyaa falmaa turan. Jeneraal Waaqoon bara 1943 Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuun diddaa gabrummaatti seenan. Bara 1952 akka nama hiyyeessaa tokko ta'anii uffata poolisii nama dhalootaan gosa Raayituu Alii Jiloo kan maqaan Shaalaqaa Isaayyaas jedhanii nafxanyoonni moggaafatan kadhate. Erga inni uffata kana kennee fi booda isuma uffatuun magaalaa seenanii kitiliyaayyoota nafxanyaa sodaachisaa turan. Icciitiidhaan gartuuleen diina irratti tarkaanfii ciccimaa fudhataa turan. Haaluma kanaan bara 1958 poolisii 2 ajjeesan. Baruma kana keessa poolisoota erga ajjeesaniin booda Waaqoon akkuma tasaa magaalaa Nageelletti shaalaqaa sanaan wal argan. Yoo kana eessatti baddee Waaqoo jedhee gaafate. Shaalaqichis yoo tana malli dafee dhufee fi looniin godaanee gammoojjii ture amma damma adii ati jaalattu san na gaafatte san siif arge horii ittiin bituu dhabee fidii jedheeni. Jeneraal Waaqoon shaalaqaan baay'ee gammadee qarshii 200tti kennee jedhama. Qarshii kanaanis rasaasa zinnaara dachaa 2 ittiin guuttate. Jeneraal Waaqoo guutuu gooticha Oromoo ammas baatii tokkoon booda Nageellematti walitti dhufan. Naga'ummallee utuu wal hin gaafatin maali si barbaadaa miti damma kee bitee lafa jira horii karaa waan kaffaluuttiin feessuun dhabee jedheenii qarshii 20 ammallee irraa fudhatee tooftaa kana fakkaatu hedduun gargaaramanii diina hifachiisaa turan. Jeneraal Waaqoo guutuufaatiin. Waaqoo qabsaa fininse isaa baramaati bakka bu'ee roorroo miidhaa gabromsaa deebi'aaf umrii malee kan bahee ka'e. Jeneraal Waaqoo guutuu goota osoo sabaa falmatu kufee bilisummaa Oromoo jecha lubbuu isaa wareegee lufee. 1962 dhiibbaan gidiraa fi ajjeechaan mootummaa nafxanyaa Haayile Sillaasee ummata isaanii irratti hammaataa dhufnaan ijoollee ganna 10 gadi Abdallaa Guutuu, Alii Jiloo, Yisaaq Suudee Goobanaa, Muhammad Buttaa, Alii Buttaa Aagaa kan kana fakkaatan dhibboota ajjeefaman keessaa haga tokko yoo ta'an tarkaanfii mootummaa Habashaa kana hifachuun manni bulchitoota naannoo kanaa mootummatti iyyate. Yeroo kana dubbiin kun Haayile Sillaasee bira gahe. Finfinnee irraa Koloneel Taaddasaa Tagan namni jedhamuu fi ajajaa waraanaa kutaa bulchiinsa Sidaamoo yeroo sanii Koloneel Zawdee Xilaahuun gara Baaleetti dhufanii ummata Oromoo naannoo Nageellee jiru mooraa waraanatti walitti qabuun rakkoon keessan maali jedhee yoo gaafatu manni rakkoon teenna isin biyyatee irratti dhuftanii nu ajjeesaa jirtan dubartiif daa'imman teenna irra deemtanii fixaa jirtan qabeenya keenya saamtanii kaan barbadeessaa jirtan namoonni isin of jalatti qabattanii nuun ajjeeftanii fi nuun saamtan maal nuun adda jiranii nuuf isaan obboleeyyanii maaliif adda nu baaftan
kana hundaa isintu nutti fidee lafa keenyarraa nuu ka'a jedhaniin ummanni Baalee. Nafxanyoonnis lafa kana gadi lakkiftanii deemuu qabdu yoo diddan ajjeechaa saamichaa fi qabeenya barbadeessuun itti fuufaa jedhaniin ummanni wacee lakki jennaan loltuu waraanaa itti waaman. Gabroonfattoonni ammoo ummatichaan guyyaa 7 keessatti akka gadi lakkiftanii biyya naa baatan murtii tana beekaa jedhanii gadi furan. Godinni Baalee dachee Oromiyaa kan gootota hedduu magarsiteedha. Mee isaan keessaa gabaabsee Jeneraal Waaqoo Faawoliin diina gita bittaa mudhii hidhachuun alagaa morma hudhaa kan turan waan Koloneel Aliyyii Cirrii fi Huseen Bunee dubbatanii turan gabaabsee sinaa dhageessisu. Nama sodaatee jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokko malee baqachuun hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuun hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuun hin jiru. Wal seenanii harkaa wal seenanii isaan wal seenan malee baqachuun hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan. Sodaan hin jiru. Wanti yaachise kan kalaqe Rabbi kan gabroonfatu nama Rabbi isa bilisummaan uumeeru gabrummaan hin uumne humna haraamatti hin yaabbatee ofirraa dhufna jennee itti kaane akkasuma dubbiin qawwee namatti dhoofne ka dur waaqa jedhanii waaqummaa isiin mooma dhoofgine kan du'u jedhan ajjeefne akka du'u uummata keenya agarsiifne hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifne bilisummaa adduniyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenu bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu yoo hundi wanqatte iyyannee warra gargaarsa nu godhu ka bilisummaa gargaarsa nu godhurraa gargaarsa barbaadachuu waan ofii qabnutti fixachuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet baalee wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha abaala muka babbal'aa wayyoo qabu maxxoo goone hidhaa dagogduu lafa keenyaa hidhannee jalaan ittisuudhe muka akka kanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Rebeelola goota turee beelola dabeessa deessee gara dabeessa lobboo heroo goota lobboo gorgoroo lobboo obee gorgoree dinaree gaambolbolee. Jagnoonni diddaa murtii gabroonfattootaatiin ba'an gannaaleen gama ce'anii walaabu keessatti Kadiir Waariyoo Luugoo, Abdurramaan Haroo Abdii, Huseen Harcummaa Boruu, Huseen Abdurramaan Jaldoo, Roobaa Hindukkoo, Taa'oo Eggee Muusaa, Dooyyaa Jaarsoo, Huseen Waaqoo Dhaddeetiin walqunnamuun murtii gabroonfataan ummata irratti dabarse kana dura dhaabbachuuf qawwee 4 qaban irratti 3 dabalatanii bitachuun lolaaf of qopheessan. Haala kanaan diinaan loluu humna cimsataa deemuun Sumaalee irraayis odeeffannoo argachuu jalqaban. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Kadiir Waariyootii fi Huseen Harcummaa fudhataniitiin Abdullaahi Usmaan, Muusaa Sheekaa fi Abdurramaan Haroo dhaamsa waliin biyyatti ol deebisee gara Sumaaletti imala eegalan. Ummata keenyaan wal ta'a, nafxanyaa ofirraa ittisa, hafuura keenyallee nu hordofaa jedhanii eela baalantichaatti addaan bobba'uun bakka bu'oota waraanaa gosoota Ajuraana, Karaallee, Gurraa, Garrii fi kanneen biroo wajjin wal qabatanii Bulahaa'oon Sumaalee seenan. Warri dhaamsaan biyyatti ol deebi'ellee gannaalee Arba Gabbaa bakka jedhamutti ummata wal ga'e kan manguddoonni akka Waaqoo Luugoo, Camarrii Guutuu, Aadam Jiloo, Muusaa Dooyyaa, Ibraahim Quriitii fi kanneen biroo keessatti argaman qunnamuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Murni gama biyya ollaa deeme qondaaltota Sumaalee Bulahaawoo irratti qunnamuun yaada isaanii ergaa hubachiisanii booda xiyyaaraan Moqaadishoo geessuun ajajaa poolisii mootummaa Somaaliyaa Koloneel Umar Muhammad Haaji Massalaa simatee qubachiisuun dhimma isaan deemaniin erga irraa hubatee booda gara Jeneraal Daawud Abdullee ministeera ittisa biyyattii geesse. Jeneraalichillee qormaata fedhu irratti dhuunfaa fi gamtaan adeemsise. Haala ummata kanneenii erga hubateen booda Waaqoo Guutuu addatti waame. Mootummaan Habashaa mootummaa dullattii bara dheeraa bulchiinsa irra turte. Isin dhiisiitii
nutu mootummaan Sumaalee humna isiniin nu lolchiisuu dandeettu ga'aa hin qabnu waraanni mootummaa Itoophiyaa guddaa akka ta'e isinuu himaa jirtan waan humna keessaniiti ol kanaan loluuf yaaduu dhiisaa waan si barbaachisaa hunda siif godha asuma qubadhuu taa'i yeroo itti eeggadhu jedheeni jeneraalichi Sumaalee. Jeneraal Waaqoo Guutuunis mootummaan Itoophiyaa waraana guddaa qaba jechuun kee dhugaadha garuu nuti gurmuu guddinaa isaa dadhabnee otoo hin taane meeshaa waraanaa keessattuu rasaasa dhabuu keenyaaf malee yoo meeshaa waraanaa arganne rabbiin gargaarsifannee akka ofirraa kaasuu dandeenyu ummata kiyyarraa abdii qaba rakkoo jiruu dadhabee biyyaa hin baane laaftee jabaatteellee manuma ho'aa keessaa bahe amma diina manguddoo dubartii fi daa'imman keenna bakka hundattuu fixaa jiruu fi qabeenya keenya saamuu fi barbadeessaa jiru kana hanga dhoofnee of keessaa baafnutti jireenyi an mataa kiyyaan argadhee ittiin jiraadhu tokkollee naaf hin jiru mootummaa Habashaa guddoodhaa hin dandeessan jettu tana akka dandeenyu sitti agarsiifna yoo qawwee guddoollee naaf dhabde rasaasuma albeenii fi minishirii naaf kenni ammallee isin obboleeyyan keenna tokko rabbiin isin gargaaree rakkoo gabrummaa hamtuu san jalaa isin baase namni miila lamaan dhoqqee seene miila tokko dhiqatee tokko hin dhiisu nuti miila keessan tokko kan dhoqqee keessatti hafee dhoqqee gabrummaa nafxanyaa kana keessaa waan dandeessaniin nu gargaara nu baasaa jedheeni jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Daawud illee yaada isaa kana xiinxalluun hubate wanti ati nuun jette dhuguma ammoo nutillee marga qacalee reef ba'aa jirruudha ni beektu wanti guddoon isin gargaaru jiraachuu dhabaatus waan humna keennaa isinii goonaa mee hangasiif gama bulaa hootii ol deebi'aati na eegaa jedhe gara koloneel Umaritti deebise guyyaa gabaabaa keessatti koloneel Umar jara kaawwan bulhaawotti gaggeesse Waaqoof Kadiiriin Moqaadishootti hambise isaan ammoo afaan Sumaalee sirritti beekuu dhabuu irraa kan ka'e hafuu isaanii kanatti maaliif nu hambisan jedhanii yaaddaan hedduu rifatan gaddanis tanuma keessa jeneraal Daawud guyyaa lammataa helikooppitariin ofitti Waaqoo fi Kadiiriin gara bulhaawotti fudhate amma jeneraal Daawud hooggantoota gosoota waraanaa hunda waliin jiran walitti qabee jeneraal Waaqoon hoogganaa isaanii godhee muude qawwee dhoombir 40 matrayeezii Toomaas 2 fi bombii 3 kenneefi yoo isin silaafuu waraana nafxanyaa hin dandeettanii mallayyoo poolisaa yookiin hiituma mudhiillee boojitanii naaf fiddan fuula dura waan kanaa olii akka isin gargaaruu fi bifaa fi baay'ina qawweellee kanaa ol akka ta'u waadaa siif gala jedhee gaggeesseen amma Waaqoon nama 3 qawwee 42 fi bombii 3 fe'atanii galuuf gaala barbaadachuutti jiran camarrii guutuu waraana nama 40 qabatee dib jedheefi gammachuu guddaan qawwee walirraa hiratanii itti gaafatamtoota waraanaa kaan wajjiin taa'anii mari'atan sochii isaaniif illee maqaa baafatan hizbi ofiin jedhan namuu gama biyya isaatti socho'e waraanni Waaqoollee gara Oromiyaa Baaletti qajeele humni Waaqoo guutuu Oromiyaa seene maqaa isaa kama qawwee isaa baafate dhoombir ofiin jedhe bara 1963 malkaa aannatti seensa ji'a caamsaa irratti waraana nafxanyaa kan isaan gaadaa jiru lakkoofsaan 600 ta'u shaalaqaan buzunaan durfamuun waliin wal siman lola ganama irratti jalqabee saafaa booda adeemsifameen humna diinaa irraa namni 43 ajjeefamu 100 ol kan ta'u immoo madaa'e yeroo duraatiif qawween Oromoo akka nafxanyaa ajjeeftu hojiin mul'isan guyyaa kana qawwee M1 yookiin ammoo furgoo 8 kan akaakuun isaa hin beekamin 13 booji'an shaalaqaa buzunaan dursaan waraanaa ofii baqatee Bidireetti galee gootota diddaa gabrummaatiif bahan keessaa lola kana irratti gootonni 2 ni wareegaman falmiin bifa kanaan jalqabe bal'inaan itti fuufe kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamoo koonyaa muraasa gabrummaa Habashaa jalaa bilisoomsee waggaa 8tiif bulchaa ture jeneraal Waaqoo Guutuu aloo baafannaan Haayile Sillaasee birmachuu meeshaa fi beektota faranjiitiin gargaaramee gara jabinnaan amma bara 1969 ummata Oromoo dubaraa fi ijoollee 315 qilee keessatti fixee jedhama. akeekni jeneraal Waaqoo bilisummaa uummata Oromootiif kunis kan mirkanaa'u tokkummaan uummata Oromoo yoo eeggame jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo bara 1989 hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa ture bara 1991 mootummaan Dargii jigee rakkina uummata Oromoo karaa nagaatiin haa furamuu jechuudhaan mootummaa ce'umsatti dhaabbilee dabalaman keessaa jaarmiyaan jeneraal Waaqoo Guutuu isa tokko turan diinni qoosaa hin beeku murtii nagaa diignaan isaanis bara 1992 chaartera
keessaa baanii qabsootti deebi'an. Bara 2000 humnoota Oromoo qindeessuun dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmiyaalee Oromoo jidduu jiru furuuf gahee guddaa bahaa turan. Jeneraal Waaqoo Guutuun dhaamsa uummataa ergan keessaayis yaa uummata keenya gaafa beekaan hin heddummaatin iyyuu wal jala yaanee diina keenya ofirraa dhoofne har'a ammoo beekaan heddummaatee wal dhaga'uun dhabamtee uummata keenyaallee waa godhuu hanqanne har'a tokko ta'aa jirra. Dhaabbilee Oromoo jaha waliin waliigaltee uumaa jirra. Uummanni keenya waan guddaan gadi baanaan Jeneraal Waaqoon dhukkubsatanii gaafa gurraandhala 3 bara 2006 lubbuun isaanii dabarte. Dr. Gammachuu Magarsaa awwaala Jeneraal Waaqoo irratti akka dubbatanitti Waaqoon osoo lubbuun jiru dhiisiitiin gaafa du'ellee ummata garaagaraa walitti fidaa jedhe. Dhaloonni isaan irraa dhaaluun ummata Oromoo tokko akka godhan amanna. Jeneraal Waaqoon qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo godhee fi godhaa jiru keessatti gumaacha guddaa godheen yaadatama bara baraan. Gabrummaa heddaan buqqifna dadhabnu ilmaanitti guddifna. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godhaa. Baale deemnee biyya dammaa bunaa markilii shoobsannaati daawwannaa soofuu maarii dirree tarkaanfannaa. Nega dukamu mandima Dakuna jesi sime wa bingama Umasi badaze seten kusande Gutula faketi kenne ni fane Namasani arja jalala bekani Damara danda nisimana nisani Kurkabarete ni piya gotota Edogo machite saba fayota Wamarampadate beya godate Wamarampadate beya lonite Jawana nega dukamu mandima Dakuna jesi sime wa bingama Umasi badaze seten kusande Gutula faketi kenne ni fane Namasani arja jalala bekani Damara danda nisimana nisani Kurkabarete ni piya gotota Edogo machite saba fayota Wamarampadate piya gotate Wamarampadate piya lonite Wamarampadate beya daimate Koshatiya ano si jalata Koshatiya fote singalata Koshatiya fote singalata Walin bashanana baale deemnee biyya dammaa bunaa markilii shoobsannaati daawwannaa soofuu maarii dirree tarkaanfannaa wal fuudhaannee waliin bashanana baale deemnee biyya dammaa bunaa markilii shoobsannaati daawwannaa soofuu maarii dirree tarkaanfannaa. Nega dukamu mandima Dakuna jesi sime wa bingama Umasi
si badhaase sittiin kuusanne guutuu lafa keetti kenneenii fanne nama isaanii ajaajala la beekanne dammaadha daandanii simannaan isaanii burqa bareedanii biyya gootota hedduu gomaachite sabaaf fayyota wamaraan badhaate biyya gootaate wamaraan badhaate biyya looniiti wamaraan badhaate biyya daa'imaati wamaraan badhaate biyya looniiti wamaraan badhaate biyya gootaate wamaraan badhaate biyya gootaate kaba malee qabuuhu deemtuuti kaba malee qabuuhu deemtuuti kaba malee qabuuhu deemtuuti kaba malee qabuuhu deemtuuti. Aya Studio. Maqaa Oromummaatiif mootumee ganurraa ajjeesani koolisoo hin duune yoomiyyuu kuni yaadata seenaan magan qabsoo walirraan jeetu magan qabsoo walirraan jeetu. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Absoo irajal qabe hidda isi gadhaabu hitta gabrummaa dide diina rasaasan shide dubatti deebitu goota dhiibe fide diina dura dhaabatee biyya ofii falmate mirga ofii morma diidarraa muree meeqa itti hidhame meeqa itti dhaaname kurreenti dhawwaadame lubbuutti wareegame nyaata seename. Jeneraal Waaqoo Guutuu gaggeessaa fincila baalee fi qabsaa'aa mirga uummata Oromooti. Jeneraal Waaqoon umrii isaanii guutuu mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsaa'aa turaniiru. Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuun abbaa isaanii obbo Guutuu Suucamarrii fi haadha isaanii addee Dulloo Alii Hasan irraa bara 1924 aanaa Maddoolaabuu lafa Odaa jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii Guutuun ilma dhiiraa 10 fi dubara 9 walumaa galatti ijoollee 19 qabu ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoon ammoo dubartoota 7 irraa ijoollee 49 kan horan yoo ta'u kanneen keessaa 15 lubbuun hin jiran jedhama. Dubartoota 16 fi dhiirota 18 walumatti ijoollee 34 kan qaban ture. Jeneraal Waaqoon ijoollummaa isaaniitirraa jalqabee xiiqii fi jibbiinsa diinaa qaba. Faana dhooftuu diddaa gabrummaas ture. bara 1938 fuudhanii mana osoo hin bahin osoo abbaan isaanii hin beekin horii abbaa isaanii gurguranii qawwee ittiin bitatan. Sammuun isaanii roorroo gabrummaa fudhataa waan hin ta'iniif ijoollee hiriyoottan isaanii gurmeessuun akkasumas gorsuun poolisii mootummaa sirna nafxanyaa falmaa turan. Jeneraal Waaqoon bara 1943 Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuun diddaa gabrummaatti seenan. Bara 1952 akka nama hiyyeessaa tokko ta'anii uffata poolisii nama dhalootaan gosa Raayituu Alii Jiloo kan maqaan Kiristaanaa Shaalaqaa Isaayyaas jedhanii nafxanyoonni moggaafatan kadhate. Erga inni uffata kana kenneefii booda isuma uffatuun magaalaa seenanii kitliyaayyota nafxanyaa sodaachisaa turan. Icciitiidhaan gartuuleen diina irratti tarkaanfii ciccimaa fudhataa turan. Haaluma kanaan bara 1958 poolisii 2 ajjeesan. Baruma kana keessa poolisoota erga ajjeesaniin booda Waaqoon akkuma tasaa magaalaa Nageelletti Shaalaqaa sanaan wal argan. Yoo kana eessatti baddee Waaqoo jedhee gaafate. Shaalaqichis yoo tana malli dafee dhufee fi looniin godaanee gammoojjii ture amma damma adii ati jaalattu san na gaafatte san siif arge horii ittiin bituu dhabee fidii jedheeni. Jeneraal Waaqoon Shaalaqaan baay'ee gammadee qarshii 200tti kennee jedhama. Qarshii kanaanis rasaasa zinnaara dachaa 2 ittiin guuttate. Jeneraal Waaqoo Guutuu gooticha Oromoo ammas baatii tokkoon booda Nageellematti walitti dhufan. Naga'ummallee utuu wal hin gaafatin maali si barbaadaa miti damma kee bitee lafa jira horii karaa waan kaffaluuttiin feessuun dhabee jedheenii qarshii 20 ammallee irraa fudhatee tooftaa kana fakkaatu hedduun gargaaramanii diina hifachiisaa turan. Jeneraal Waaqoo Guutuu faatiin. Waaqoo qabsaa fininse sabaramaati bakka bu'ee roorroo midhaa gabromsaa deebi'aaf umrii malee kan bahee ka'e. Jeneraal Waaqoo Guutuu goota
osoo sabaa falmatu kufee bilisummaa Oromoo jecha lubbuu isaa wareegee lufee. 1962 dhiibbaan gidiraa fi ajjeechaan mootummaa nafxanyaa Haayile Sillaasee ummata isaanii irratti hammaataa dhufnaan ijoollee ganna 10 gadi Abdallaa Guutuu, Alii Jiloo, Yisaaq Suudee Goobanaa, Muhammad Buttaa, Alii Buttaa Aagaa kan kana fakkaatan dhibboota ajjeefaman keessaa haga tokko yoo ta'an tarkaanfii mootummaa Habashaa kana hifachuun manni bulchitoota naannoo kanaa mootummatti iyyate. Yeroo kana dubbiin kun Haayile Sillaasee bira gahe. Finfinneerraa Koloneel Taaddasaa Tagan namni jedhamuu fi ajajaa waraanaa kutaa bulchiinsa Sidaamoo yeroo sanii Koloneel Zawdee Xilaahuun gara Baaleetti dhufanii ummata Oromoo naannoo Nageellee jiru mooraa waraanatti walitti qabuun rakkoon keessa maali jedhee yoo gaafatu manni rakkoon teenna isin biyya teenna irratti dhuftanii nu ajjeesaa jirtan, dubartiif daa'imman teenna irra deemtanii fixaa jirtan, qabeenya keenya saamtanii kaan barbadeessaa jirtan, namoonni isin of jalatti qabattanii nuun ajjeeftanii fi nuun saamtan maal nuun adda jiranii, nuuf isaan obboleeyyanii maaliif adda nu baaftan, kana hundaa isintu nutti fidee lafa keenyarraa nuu ka'a jedhaniin ummanni Baalee. Nafxanyoonnis lafa kana gadi lakkiftanii deemuu qabdu, yoo diddan ajjeechaa saamichaa fi qabeenya barbadeessuun itti fuufaa jedhaniin ummanni wacee lakki jennaan loltuu waraanaa itti waaman. Gabroonfattoonni ammoo ummatichaan guyyaa 7 keessatti akka gadi lakkiftanii biyya naa baatan murtii tana beekaa jedhanii gadi furan. Godinni Baalee dachee Oromiyaa kan gootota hedduu magarsiteedha. Mee isaan keessaa gabaabsee Jeneraal Waaqoo Faawoliin diina gita bittaa mudhii hidhachuun alagaa morma hudhaa kan turan waan Koloneel Aliyyii Cirrii fi Huseen Bunee dubbatanii turan gabaabsee sinaa dhageessisu. Nama sodaatee jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokko malee baqachuu hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuu hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuu hin jiru. Wal seenanii harkaa wal seenanii isaan jala wal seenan malee baqachuu hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan. Sodaan hin jiru. وأنه يأتي كان مكرر ربي كانوا قبرهم فتنامها ربي إذا بلسما أنهم يلو قبرهم ما نلوم له هم نحرامات إنه يابسي فذابوا في الجلية تكالي حقاسم البيت قوي ما نمتي بوفني كدود واقع يعني واقع مال إسين مومد أوفجني كان ذو جانا جيفني كدو متكي النقر سيفني انتوها تمومنا يعني متكي النتوها سيفني بلسما الدنيا إسي حوي تسن عندما إسي سنجيب بكرك أمن دينة كان ولدت ببني أبا جراته دينة وفضا ديبسو يوم نوان كتئيني وضا غرغارسان هنقودو كبلسما غرغارسان هنقودو دا غرغارسان بربادتشو وانا فيك أمن تفتاتشو كان شاكرو ليا كأما إسيني ويادي فتني ستر فتني لغا فتن كان عمتي بربيه غنغلنيت بربيه غنغلنيت قالك والله ككت ربتي مكا بالا مئة بالا مكا ببلا ويوك أبو متوغوري هلا دقودونا فكينا النجلان تسو مكا أكفنا تكون قونا كاسين زمان الدلق نجيلا ريبيلولا 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 Kota turi belola dabe sadete gara dabe talopo hero kota lopo gorgoro lopo obe gorgore dinare gambulbule Jagnoonni diddaa murtii gabroonfattootaatiin ba'an gannaaleen gama ce'anii walaabu keessatti Kadiir Waariyoo Luugoo, Abdurramaan Haroo Abdii, Huseen Harcummaa Boruu, Huseen Abdurramaan Jaldoo, Roobaa Hindukkoo, Taa'oo Eggee Muusaa, Dooyyaa Jaarsoo, Huseen Waaqoo Dhaddeetiin wal qunnamuun murtii gabroonfataan ummata irratti dabarse kana dura dhaabbachuuf qawwee 4 qaban irratti 3 dabalatanii bitachuun lolaaf of qopheessan. Haala kanaan diinaan loluu humna cimsataa deemuun Sumaalee irraayis odeeffannoo argachuu jalqaban. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Kadiir Waariyootii fi Huseen Harcummaa fudhataniitiin Abdullaahi Usmaan, Muusaa Sheekaa fi Abdurramaan Haroo dhaamsa waliin biyyatti ol deebisee gara Sumaaletti imala eegalan. Ummata keenyaan wal ta'a, nafxanyaa ofirraa ittisa, hafuura keenyallee nu hordofaa jedhanii eela baalantichaatti addaan bobba'uun bakka bu'oota waraanaa gosoota Ajuraana,
karaallee gurraa garrii fi kanneen biroo wajjin wal qabatanii bulahaa'oon Sumaalee seenan. Warri dhaamsaan biyyatti ol deebi'ellee gannaalee arba gabbaa bakka jedhamutti ummata wal ga'e kan manguddoonni akka Waaqoo Luugoo, Camarrii Guutuu, Aadam Jiloo, Muusaa Dooyyaa, Ibraahim Quriitii fi kanneen biroo keessatti argaman qunnamuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Murni gama biyya ollaa deeme qondaaltota Sumaalee Bulahaawoo irratti qunnamuun yaada isaanii ergaa hubachiisanii booda xiyyaaraan Moqaadishoo geessuun ajajaa poolisii mootummaa Somaaliyaa Koloneel Umar Muhammad Haaji Massalaa simatee qubachiisuun dhimma isaan deemaniin erga irraa hubatee booda gara Jeneraal Daawud Abdullee ministeera ittisa biyyattii geesse. Jeneraalichillee qormaata fedhu irratti dhuunfaa fi gamtaan adeemsise. Haala ummata kanneenii erga hubateen booda Waaqoo Guutuu addatti waame. Mootummaan Habashaa mootummaa dullattii bara dheeraa bulchiinsa irra turte. Isin dhiisiitii nutuu mootummaan Sumaalee humna isiniin nu lolchiisuu dandeettu ga'aa hin qabnu. Waraanni mootummaa Itoophiyaa guddaa akka ta'e isinuu himaa jirtan. Waan humna keessaniiti ol kanaan loluuf yaaduu dhiisaa. Waan si barbaachisaa hunda siif godha. Asuma qubadhuu taa'i yeroo itti eeggadhu jedheeni jeneraalichi Sumaalee. Jeneraal Waaqoo Guutuunis mootummaan Itoophiyaa waraana guddaa qaba jechuun kee dhugaadha. Garuu nuti gurmuu guddinnaa isaa dadhabnee otoo hin taane meeshaa waraanaa keessattuu rasaasa dhabuu keenyaaf malee yoo meeshaa waraanaa arganne rabbiin gargaarsifannee akka ofirraa kaasuu dandeenyu ummata kiyyarraa abdii qaba. Rakkoo jiruu dadhabee biyyaa hin baane laaftee jabaatteellee manuma ho'aa keessaa bahe. Amma diina manguddoo dubartii fi daa'imman keenna bakka hundattuu fixaa jiruu fi qabeenya keenya saamuu fi barbadeessaa jiru kana hanga dhoofnee of keessaa baafnutti jireenyi an mataa kiyyaan argadhee ittiin jiraadhu tokkollee naaf hin jiru. Mootummaa Habashaa guddoodhaa hin dandeessan jettu tana akka dandeenyu sitti agarsiifna. Yoo qawwee guddoollee naaf dhabde rasaasuma albeenii fi minishirii naaf kenni. Ammallee isin obboleeyyan keenna tokko rabbiin isin gargaaree rakkoo gabrummaa hamtuu san jalaa isin baase. Namni miila lamaan dhoqqee seene miila tokko dhiqatee tokko hin dhiisu. Nuti miila keessan tokko kan dhoqqee keessatti hafee dhoqqee gabrummaa nafxanyaa kana keessaa waan dandeessaniin nu gargaara nu baasaa jedheeni Jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Daawud illee yaada isaa kana xiinxalluun hubate. Wanti ati nuun jette dhuguma, ammoo nutillee marga qacalee reef ba'aa jirruudha. Ni beektu wanti guddoon isin gargaaru jiraachuu dhabaatus waan humna keennaa isinii goonaa mee hangasiif gama Bulaahooti ol deebi'aatii na eegaa jedhe gara Koloneel Umaritti deebise. Guyyaa gabaabaa keessatti Koloneel Umar jara kaawwan Bulaahooti gaggeesse. Waaqoof Kadiiriin Moqaadishootti hambise. Isaan ammoo afaan Sumaalee sirritti beekuu dhabuu irraa kan ka'e hafuu isaanii kanatti maaliif nu hambisan jedhanii yaaddaan hedduu rifatan gaddanis. Tanuma keessa Jeneraal Daawud guyyaa lammataa helikooppiteeriin ofitti Waaqoo fi Kadiiriin gara Bulahaawotti fudhate. Amma Jeneraal Daawud hooggantoota gosoota waraanaa hunda waliin jiran walitti qabee Jeneraal Waaqoon hoogganaa isaanii godhee muude. Qawwee dhoombir 40 matirayyeezii Toomaas 2 fi bombii 3 kenneefi. Yoo isin silaafuu waraana nafxanyaa hin dandeettanii mallayyoo poolisaa yookiin hiituma mudhiillee boojitanii naaf fiddan fuula dura waan kanaa olii akka isin gargaarruu fi bifaa fi baay'ina qawweellee kanaa ol akka ta'u waadaa siif gala jedhee gaggeesseen. Amma Waaqoon nama 3 qawwee 42 fi bombii 3 fe'atanii galuuf gaala barbaadachuutti jiran. Camarrii Guutuu waraana nama 40 qabatee dib jedheefi gammachuu guddaan qawwee walirraa hiratanii itti gaafatamtoota waraanaa kaan wajjin taa'anii mari'atan. Sochii isaaniif illee maqaa baafatan. Hizbi ofiin jedhan. Namuu gama biyya isaatti socho'e. Waraanni Waaqoollee gara Oromiyaa Baaletti qajeele. Humni Waaqoo Guutuu Oromiyaa seene. Maqaa isaa kama qawwee isaa baafate. Dhoombir ofiin jedhe. Bara 1963 malkaa aannatti seensa ji'a caamsaa irratti waraana nafxanyaa kan isaan gaadaa jiru lakkoofsaan 600 ta'u shaalaqaan Buzunaan durfamuun waliin wal siman. Lola ganama irratti jalqabeen saafaa booda adeemsifameen humna diinaa irraa namni 43 yoo ajjeefamu 100 ol kan ta'u immoo madaa'e. Yeroo duraatiif qawween Oromoo akka nafxanyaa ajjeeftu hojiin mul'isan. Guyyaa kana qawwee M1 yookiin ammoo furgoo 8 kan akaakuun isaa hin beekamin 13 booji'an. Shaalaqaa Buzunaan dursaan waraanaa ofii baqatee Bidireetti galee gootota diddaa gabrummaatiif
isaaniif bahan keessaa lola kanarratti gootonni lama ni wareegaman. Falmiin bifa kanaan jalqabe bal'inaan itti fufe. Kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamoo koonyaa muraasa gabrummaa Habashaa jalaa bilisoomsee waggaa 8 bulchaa ture. Jeneraal Waaqoo Guutuu haaloo baafannaan Haayile Sillaasee birmachuu meeshaa fi beektota Faranjiitiin gargaaramee gara jabinnaan amma bara 1969 ummata Oromoo dubaraa fi ijoollee 315 qilee keessatti fixee jedhama. Akeekni Jeneraal Waaqoo bilisummaa uummata Oromootiif kunis kan mirkanaa'u tokkummaan uummata Oromoo yoo eegame jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo bara 1989 hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa ture. Bara 1991 mootummaan Dargii jigee rakkina uummata Oromoo karaa nagaatiin haa furamuu jechuudhaan mootummaa ce'umsatti dhaabbilee dabalaman keessaa jaarmiyaan Jeneraal Waaqoo Guutuu isa tokko turan. Diinni qoosaa hin beeku. Murtii nagaa diignaan isaanis bara 1992 chaartera saabanii qabsotti deebi'an. Bara 2000 humnoota Oromoo qindeessuun dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmiyaalee Oromoo jidduu jiru furuuf gahee guddaa bahaa turan. Jeneraal Waaqoo Guutuu dhaamsa ummataa ergan keessaayis yaa ummata keenna gaafa beekaan hin heddummaatin iyyuu wal jala yaanee diina keenna ofirraa dhoofne har'a ammoo beekaan heddummaatee wal dhaga'uun dhabamtee ummata keennaallee waa godhuu hanqanne har'a tokko ta'aa jirra. Dhaabbilee Oromoo jaha waliin waliigaltee uumaa jirra. Ummanni keenya waan guddaan gadi baanaan nu eegaa jira. Mee gaara dorrobee nu hin godhina. Bara durii gaarri dorrobee maal dhala jedhanii odoo eegan lilmoo dhale. Gaara dorrobee lilmoo dhale nu hin godhina jedhan ummata isaaniitti dhaamatan Jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoon dhukkubsatanii gaafa gurraandhala 3 bara 2006 lubbuun isaanii dabarte. Dr. Gammachuu Magarsaa awwaala Jeneraal Waaqoo irratti akka dubbatanitti Waaqoon osoo lubbuun jiru dhiisiitiin gaafa du'ellee ummata garaagaraa walitti fidaa jedhe. Dhaloonni isaan irraa dhaaluun ummata Oromoo tokko akka godhan amanna. Jeneraal Waaqoon qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo godhee fi godhaa jiru keessatti gumaacha guddaa godheen yaadatama bara baraan. Gabrummaa heddaan buqqifna, dadhabnu ilmaan itti guddifna. Guutuu. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna, humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha. Daawwadha. Magaalaa guddittii dheeraaf rankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warri sassabdan dinni namaa yiitii jechi yoo sii galee oolli leenca guddaa waraaboo ammallee. Keessummaan ol seentee ulaalula taatee hokkee toona seentee. Dhiiga kootuun fattee yoo seentu kallattee hangaar baagee seena keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaan maddeeyanii. Waasan qofaa mitii guuza jiraa baay'ees nutti afeerratte tafkii fi tuhaanaa sinjirees yaamteenti. Osoo nurraan kooniin madaan kaleessaati murruqii dabaltee calii calanqootti tanaaf hin gufattuu qabsoon Oromooti itti fufti qabsoon hamma bilisoomnutti.
daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf tanabdannu sumaa. Keeroo daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf tanabdannu sumaa. Olaf gairan Oromo yaabdi ummata fonqolchitu gabrummaasitu dhooromota akaakuu abaabulanii teessikoota daandiiraas meeshu deemshiri yaabkoota akaakuu abaabulanii teessikoota daandiiraas meeshu deemshiri yaabkoota yaadaloota qubee dhaalota karoomee. Alsabon safetin olomo tokome yaadaloota qubee dhaalota karoome alsabon safetin lamiko tokome wareegama qaaliin fitte geedama Oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuun fagoonsa hin ammaa. Oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuun fagoonsa hin ammaa. Keeroo daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf tanabdannu sumaa. Keeroo daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf tanabdannu sumaa. Egamannuuf dhabanii yallan qabsoon kufanii Oromiyaa bilisaaf subadhaatu waan dhuganii yaadannoo teenya haasaa galiin nuuf gayaa ja'anii baateenya hidhaachuuf qopheessaa ja'anii yaadannoo teenya haasaa galiin nuuf gayaa ja'anii baateenya hidhaachuuf qopheessaa ja'anii jettee kaate qeeroon bu'aa fi jiruudhaas walqinaa kaayattee jettee kaate qeeroon bu'aa fi jiruudhaas walqinaa kaayattee itti fufti qabsoon bahaadhiyaaf kabaaf kibbatti amma bilisoomtu Oromiyaan guuturaa guutuutti yeroo gabaabdutti itti fufti qabsoon bahaadhiyaaf kabaaf kibbatti amma bilisoomtu Oromiyaan guuturaa guutuutti yeroo gabaabdutti. Irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Media.